ODUU AMMEE aanaaleen Oromiyaa 14 naannoo Somaaleetti dabalaman. Godina Booranaatti mormiin dhalateera. Lafti lafee keenya jechuun hiriira mormii kan jalqaban uummanni Booranaa lafti keenya saamameera jedhaa jiru. Ulaa ce'umsaa Oromiyaan Keeniyaatti ittiin baatu magaalaa Mooyaalee dabalatee godinawwan Baalee fi Harargee keessatti kan argaman aanaawwan 14 bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala turan bulchiinsa naannoo Somaaleef kennamanii jiru. Sababa kanaanis mormii guddaan dhalateera. Dhaabbilee siyaasaa fi aktivistoonni Oromoo hedduun aanaawwan Oromiyaa bulchiinsa naannoo Somaalee jalatti ramadaman 14 sirrii miti jedhaa jiru. Mormaas jiru. Kanaanis aanaawwan Somaalee 95 irraa gara 109tti ol guddatanii jiru. Ofii caaseffamni haaraan lafa Oromiyaa Somaalee jalatti akka dabalamu taasise kun akkamitti ibsama? Manni maree naannoo Somaalee dhimma kanarratti murtiin isaan dabarsan maalidha? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa witawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufus haala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Kana erga guutanii kaasee qophiiwwan keenya guyyaa guyyaan gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenya AMMEetti wal wajjin haa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Aanaaleen Oromiyaa 14 naannoo Somaaleetti dabalaman. Godina Booranaattis mormii guddaan dhalateera. Ulaa ce'umsaa Oromiyaan Keeniyaatti ittiin baatu magaalaa Mooyaalee dabalatee godinawwan Baalee fi Harargee keessatti aanaawwan argaman 14 bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala kan turan yoo ta'u bulchiinsa naannoo Somaaleetiif kennamuun ibsameera. Sababa kanaanis mormii guddaan dhaga'ameera. Dhaabbilee siyaasaa fi aktivistoonni Oromoo hedduun aanaawwan Oromiyaa bulchiinsa naannoo Somaalee jalatti ramadaman 14 bulchiinsa naannoo Somaaleef kennamuun sirrii miti jechuudhaan mormaa jiru. Kun saamicha lafaatis jedhaa jiru. Addi bilisummaa Oromoos mootummaan naannoo Somaalee caaseffama bulchiinsaa bifa haaraan eegaluu fi aanaalee 14 bulchiinsa haaraa jalatti akka hammataman ibsu hordofee ibsa baaseen adeemsi kun akka isaan yaaddessuu fi akka mormuu ibsee jira. Manni maree naannoo Somaalee jaaffaan kora idilee salgaffaa bara hojii arfaffaa ta'aa jiruun bulchiinsa akka haaraatti caaseffame keessatti aanaalee 14 haaraa dabaluun aanaalee naannichaa 95 turan gara 109tti guddisuun ibsuurraan kan hafe aanaaleen kunniin kan fayii akka ta'an bal'inaan hin ibsine. Akkuma manni maree kun caaseffama haaraa kana raggaasisuu ibseen mormiin kan dhaga'ame yoo ta'u keessattuu naannoon Oromiyaa kutaaleen naannoo Somaaleen wal daangessan irratti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Naannoon Somaalee daangaa bal'aa Oromiyaa faana kan qooddattu yoo ta'u yeroo garaagaraatti babal'ifannaa daangaa fi lafa dheedinsaa irratti walitti bu'insi uumamaa tureera. Kanaanis lubbuun namaa gaaga'amaa tureera. Namoonni hedduunis qe'ee irraa buqqa'aa turaniiru. Aanaaleen naannoo Oromiyaa bulchiinsa naannoo Somaalee wajjin wal daangessan hedduun isaanii godina Booranaa, godina Baalee fi Harargee keessatti argamu. Godina Booranaatti guyyaa dheengaddaa jechuunis adoolessa 27 2025 caaseffama bulchiinsa haaraa naannoo Somaalee kana mormuun hiriirri mormii gaggeeffamuu BBC'n odeeffateera. Mootummaan naannoo Somaalee caaseffamni haaraan kun jiruu fi jireenya hawaasaa kan fooyyessu ta'uu himus namoonni hiriira mormii ba'an garuu lafti isaanii akka irraa hin fudhatamne sodaa qabaachuu ibsataa jiru. Lafti isaanii weeraramuu akka hin qabnes namoonni hiriira fa'aa ba'an dhaadannoo dhageessisaa turaniiru. Naannichi aanaalee 14 wayita caaseffama bulchiinsa isaa haaraa keessatti dabaluuf murteessuu faayidaa dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa hawaasaa aanaalee kunniin keessa jiranii mirkaneessuuf ta'uu ibsee jira. Dhimma kana ilaalchisee hanga ammaatti naannoo Oromiyaa kan aanaaleen 14 irraa fudhatamuun himame waan jedhee hin qabu. Haa ta'u malee caaseffama bulchiinsa kanaa
bifa haaraan keessa deebi'anii qindeessuun hojiiwwan bulchiinsaa fi tajaajiloonni akka si'atan taasisa jedha ibsi naannichaa kan miidiyaa mootummaa biyyattii ta'ee EBC'n gabaafame. Addi Bilisummaa Oromoos ibsa isaa keessatti daba siyaasaan daangaa Oromiyaa dabarfamee kennamu hin eeyyamnu jechuun caaseffama haaraa naannoo Somaalee kana akka mormu ibseera. Abaa'oon manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee walgahii isaa dhaabbataa salgaffaa gaggeeffate irratti aanota 14 daangaarra jiran bulchiinsa naannoo bifa haaraan ijaarrachuuf jiru jala galfachuuf murteesse keessaa mooyaalee qe'ee hangafticha Oromoo Oromiyaa irraa kutuun kan ifaa taasifachuuf murtoo dabarsan mirkaneeffadheera jedheera ibsa isaa keessatti. Dhaabichi itti dabaluudhaan bulchiinsa Oromoo jalatti bulaa jiru kan jedheen alattis aanaalee hedduun naannoo Somaalee jala galaniiru jechuun mootummaa biyya bulchaa jirus himateera. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa kanaan dirree dhawaa fi madda walaabuun walqabatee gandoonni daangaarra jiran hedduun humnaan fudhatamaniiru, uummanni rakkoo keessa akka jiruu fi qaama mootummaa isa dhaga'us dhabee jedhes jira. Mootummaan naannoo Somaalee aanaalee caaseffama bulchiinsa haaraa jalatti hammataman tarreessuu baatus abaa'oon garuu Cinaaksaan, Hulluuqqoo, Bilaalee, Araaraaf, warra Duuduu, Dhaweeysaa, Qaliigaa, warra Sa'iyyoo, Darbilee, Tamaam, Caffee Baaduu, Ilaa Gamsaa, Kululuu, Ilaa Ahmar, Osolee, Jiriillee, Feeraad, Dhuhilaaleeyyii, Geelboob jedhaman deeggarsa mootummaa federaalaatiin bulchiinsi naannoo Somaalee humnaan of jala galchuun alaabaa isaanii dhaabbataniiru jedhee jira. Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo bara bulchiinsa mootummaa duraanii naannoo Somaalee abdiillee humnoota addaa naannoo Somaalee Liyyuu Haayil jedhamuun beekamaniin raawwatee ture yaadachuun gochaan ammaa kunis madaa uummata Oromoo irratti ashaboo firfirsuudhas jedhee jira. Tarkaanfii amma fudhatame kanaan badii dhufuu malu hundaaf kan itti gaafataman mootummaa naannoo Somaalee, mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaati jechuudhaan ibseera Addi Bilisummaa Oromoo. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa naannolee lameen gidduutti walitti bu'insi mudachuun hanga lammiileen miidhamanitti eeguurraa furmaata hatattamaa akka fidus gaafatee jira. Pireezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaa Umar gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin rakkoon uummatoota Somaalee fi Oromoo gidduutti dhalatee tureef furmaanni dhumaa daangaa sararuu miti jedhanii turan. Wayita ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed filataman qormaata isaan mudatee bulchiinsa isaaniif yaaddoo ta'e keessaa haalli naannoo Somaalee sadarkaa duraa irratti eerama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qormaata isaan mudateef falaka'an keessaa tokko caasaa bulchiinsa naannoo Somaalee jijjiirus ture. Pireezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohammad namoota muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufuu isaanii hordofuun aangoo olaanaa mootummaa qabatan keessaa isaan tokkodha. Obbo Mustafaan Keeniyaatti argamuudhaan bakka bu'oota hawaasa Somaalee akkasumas aangaa'ota kaawuntii Gaarrisaa kan Soomaaliyaan karaa Keeniyaatiin waldaangeessitu waliin mari'atanii jiru. Daawwannaan hangaa kana Keeniyaatti taasisan kaayyoo walgargaarsaa fi hariiroo hawaasa Somaalee Itoophiyaa fi Keeniyaatti argaman cimsuu akka ta'es ibsamee jira. Gaazexeessitoonni BBC haalawwan yeroo naannoo Somaalee dhimma hidha naannichaa keessatti raawwatamu waa'ee paartii mormituu naannichaa kan ta'e waa'ee adda bilisa baasaa Ogaadeen ilaalchisuun gaaffiif deebii Mustafaaf dhiyeessanii turan. Obbo Mustafaan rakkoo naannoo Somaalee keessatti ka'aa turan yaadachiisuudhaan sadarkaa olaanaadhaan miira milkaa'inaa fi boqonnaa sammuutu natti dhaga'ama. Fakkeenyaaf gabaabsuuf sarbamaa mirga namoomaatu ture amma hin jiru, rakkoo nageenyaatu ture amma hin jiru, naannicha keessaa nagaatu jira jechuudhaan dubbatanii turan kanaan dura BBC wajjin gaaffiif deebii taasisaniin. Gama misoomaatiinis naannichi erga hundeeffamee as hojiiwwan waggoota 30 keessatti hojjetamaniin dorgoman dameewwan hundaa jechuunis fayyaa, barnoota, bishaan hojjanneerra barrii bar miidiyaa hawaasaa sababii ta'eef kan miidiyaa irratti jedhamu akkuma jirutti ta'e osoo yeroo qabaannee lakkoofsaan osoo hin kaa'ee caalaa amanamaa ta'a tures jedhaniiru. Naannoon Somaalee erga hundeeffamee waggaa 30 bulchiinsi qulqulluu the cleanest ta'ee dursaa jirras jedhee jira. Itti dabaluudhaanis bulchiinsi naannoo Somaalee bulchiinsa qulqulluudha jedhee amana sababni isaa misoomaaf hojii uumuudha maallaqni nyaatamuu hin jirus jedhee jira. Itti dabaluunis obbo Mustafaan ergananii dhufee as uummanni Somaalee miirri isaa durii
irrataa Itoophiyummaa isaatti amanaa yoo Itoophiyummaa isaatti amanu ammoo itti fakkeessuuf osoo hin taane Itoophiyaarraa nan fayyadamaa nagaan qaba misoomni naaf dhufaa jira bakka bu'ummaan koo fooyya'aa jira abbummaan biyyaa koo mirkanaa'aa jira jedhee miira akkasii qaba jedhanii jiru. Kanas wal dandeettiin amantaa sabaa fi sablammummaan naannicha keessatti qabatamaan ni agarsiisas jedheera. Kana hundaa eegaa kan jiru ammoo mootummaa qofa utuu hin taane akka yeroo tokko tokko miidiyaa irratti jedhamu waan aanga'aan tokko yookaan aanga'oonni muraasni namoota gaarii ta'aniif yookaan waan jiraniif miti miira uummataa keessa jiru waan ta'eefidhas jedhaniiru. Itoophiyaanota waliin jiraachuu qabna amantaa kabajuu qabna miirri jedhu waan dhufeefidhas jedhaniiru. Har'a mormii fottoquuf ture almost afeera jechuun ni danda'ama. Keessattuu bara miidiyaa hawaasaatti miidiyaa irra hin jiru amma miidiyaa irra kan jiran ajandaawwan gara biraatii beelarra jirra kan jedhudha. Kanaaf dur maddii dhaabbannee odaa kan turre sun hafeera amma jidduu dhaqneerra jidduunis kan keenya jidduu ta'uu qabna yaada jedhuttis jijjiirameera jedhaniiru. Kana kan deeggaru ammoo bakka bu'insa federaalaa arganneerra itti gaafatamaan waajjira paartii fi ittaanaan itti gaafatamaa paartii naannoo Somaaleerraa ministeerri faayinaansiis akkasidha. Gama bakka bu'insaatiinis baay'ina qofa osoo hin taanes madaalliin sadarkaa federaalaatiin qabnu gaariidhas jedhanii jiru. Bakka bu'insa dur deeggartoota turre amma garuu paartii muummee keessatti koree jiddu galaa nama 23 qabnas jedhaniiru. Hojii raawwachiiftuu 4 hanga ittaanaa pireezidaantii paartichaatti kan jiru kun naannoo Somaaleetiif qabatamaan hirmaannaa keenya sagaleen keenya hirmaachuusaa kan agarsiisudhas jedhaniiru. Kana yoo jennu ammoo bakka bu'insi nagaa kan jedhu omtuu hin jiru iddoowwan seenuu qabnu hafanis jiru jedhees jira obbo Mustafeen. Damee nageenyaa irratti hirmaannaan keenya gadaanaadha birookiraasii federaalattis gadaanaadha dhorkamnee miti danqaawwan uumamaa ni jiru danqaawwan hafanis ni jirus jedhanii jiru obbo Mustafeen. Kaan ammoo kan naannoo keenya jirudha sababii waan hojjechuu qabnu hin hojjetin hafneen kan dhufeeras jedhanii jiru. Obbo Mustafeen itti dabaluudhaan ani gara aangootti akka nufu kana murteessee dursaa biyyaati keessattuu Dr. Abiy Ahmeditu gama kanaan gahee olaanaa qaba adeemsa tureen aanga'oonni naannichaa rakkoo keessaa yeroo galanitti yoo hayyuun naannicha tasgabbeessuu danda'u barbaadamutti adeemsa sana keessatti akka hirmaadhu na taasisan jechuu kootis jedhaniis turan. Haala amma jiruun miseensa paartiiti kanaafuu naannootti ramadamee federaalatti ramadamee dhiisee miti wanti ijoon hojiin irratti ramadamuu irratti itti gaafatamummaanaaf kennamu ga'umsaan baachuu fi bu'aa argamsiisuudhas jedhaniiru. Kaayyoon koo bu'aa argamsiisuudha gama isaa kan hojjetu ana miti paartichatu fudhatas jedhanii jiru. Tarree milkaa'inaa achirra jiru kan aanga'oonni murteessanidha. Sana xiinxaluudhaan bakka kana ta'uu qabda jechuun ergama naaf kennamu baachuuf qophiidhas jedhee jira. Hanga ammaatti gara federaalaa akkan deemuuf yaanni naaf dhiyaatee hin jiru kan jedhan obbo Mustafeen yoomiyyuu umurii koo guutuu naannoo Somaalee keessatti taa'ee nafuu gara federaalaatti ol butamuun danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Ani kanan barbaadu namni ilaalcha anarraa adda ta'e qabu feesbuukii waan qabuuf kan ofiisaa irratti barreessu eenyumtuu isa hin horku kanaafuu waan bilisummaa miidiyaatiin wal faalleessu miti. Ani immoo sirna fuulichaan eegaa jira. Dureewwan addunyaas kana ni barbaadu jedheen yaada. Gariin isaanii ammayyuu kana raawwatus jedhee jira obbo Mustafeen. Yeroo gabaabaa kana keessatti wanti sammuutti na dhufeen jiru nageenya naannoo Somaaleetiif dhimmi gumaacha olaanaa taasisee jiddu galumsi dur ture hafuusaatis jedhee jira. Federaalizimii sirrii hojiirra oolchuudhaan nu mataa keenyatu murteessaa eenyu akka seenu eenyu akka bahu nutu murteessaa ta'us hojiiwwan tarsimoo sadarkaa biyyaatti kennaman jiru hojiirra oolmaa isaatti garuu bilisaan hojjannaa kallattii kanaatiin ministeerri muummee guyyaa tokko hojii koo gidduu galanii hin beekanis jedhanii jiru. Ministeerri muummee gidduu seenanii hin beekan kan jedhan obbo Mustafee Muhammad bilisummaa kana akka kennan garuu namoonni baay'een hin beekanis jedhaniiru. Yeroo baay'ee miidiyaa irratti kan dhiyaatu akka waan wanti hundi isaaniin to'atamuu taasifameeti kun garuu har'a mitis jedhaniiru. Ergan hojii mootummaa keessaa baheeyyuu waanan dhugaa bahuudhas jedhanii jiru obbo Mustafee pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessoo itawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe kan jedhu tuquun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu saala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadha. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee odeeffannoowwan karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo haaraatiin walitti deebinaa ammasitti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.